بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرتفتوتا في دعوتوتا شانا لكية نجني ربي في تولي إسابة كجرتنا مرات سني وجنا جراتو إيشين انجلا وروني شانا لكناف هارواتاتا سابسكرايب gochuudhaan sagantaan yeroo maraa akkasiin bira gahuuf laayik gootanii koomentii barreessitanii immoo akka nu jajjabeessitan asumaan isinitti dhaammachuun barbaada. warroonni immoo isiniif haaraa hin taane chaanaalii kaamil miidiyaan maatii keessan warri tahee jiru warri yeroo maraahuu na jajjabeessitan warri yeroo maraa nafaana deemtan hundi keessanuu galatoma ulfaadhaan isinin jedha. galata keessanii wallaalle man lam yashkuri innaas laa yashkuru allaha jedhanii namni nama hin galateeffanne rabbiin galata hin galfatu jedhanii. egaa kanaafi isiniif illee galata guddaa qabna. maaliif waan nu jabeessitanii waan harka nu qabdanii chaanaala kiyya kana bakka kanaan naageessaniif warri nafaana yeroo mara dhuftanii liivii kiyya naa daawwattanii YouTube kiyya immoo share naa gootanii bakka mara naa dhaqqabsiisaa jirtan bakka jirtanutti warri dhihaas warri bahaas warri kaabaas warri kibbaas hundi keessanuu nageenya rabbii isinii wajjin haa ta'u isiniin jedha. egaa irra maali wannan fudhee dhufee waanuma gabaabduudha tariitii immoo guddoo ta'uun isinii mala. egaa inshaallah rabbiin warra milkaa rabbiin hunda keenya haa godhu. warroonni soomana irra jirtan akkuma kootii kana jechaadha warri afaan soomanaa qabdan inshaallah taqabbala allahu siyaamakum wa qiyaamakum wa saaliha a'maalikum innahu waliyyu dhalika wal qaadiru alayh. rabbiin soomana keessan soomana maqbuula soomana itti milkooftan soomana itti gartee guyyaa warii baaba rayyaaniin ittiin seentanu rabbiin isinii fataasisu. inni sigaa amma soomanni keenya guyyaa 5 yookiin guyyaa 4 itti galaa jira jechuudha. egaa inshaallah soomana kana keessa khayri maalii dabarfannee rabbi biraa maal qabna hagam immoo rabbii keenya kadhataa jirra jennee qalbii keenyaan yoo asabne baay'ee fagoo deemuu hin dandeenyu asuma dhihootti nu dhaaba jechuudha. egaa inshaallah isa kanaaf guyyootiin barakaa qabdu guyyootiin khayrii qabdu guyyoonni gammachuu qaban guyyaan isa keessa immoo khayrun min alfi shahr tanazzalu almalaa'ikatu warruuh kan rabbi quraanni jedhee quraanaan rabbi dubbate guyyaa kana keessa khaasatan guyyaa halkan irraa kana halkan 25 jechaadha. halkan 25 kana guyyaa gartee khayriiti guyyaa gartee gammachuuti. isa keessa malaa'ikaan jibriil kan bu'uudha. isa keessa quraanni kan gadi buufamaa turedha. isa keessa immoo quraanni jumlaadhaan gadi bu'ee halkan kana jechaadha. egaa inshaallah namoota waan kanatti gammadanu rabbiin mara keenya haa godhu inshaallah. kanaafi baga rabbiin hunda keessan guyyaa kanaan gaheen isiniin jechuu barbaada. arragaa guyyaan guyyaa 25ti guyyaan guyyaa 25ti barakallahu fiikum. inshaallah halkan kana halkan laylatul qadriiti nama itti milkaa'ee nama itti gammadee nama itti ankara kenne bitaa qawwee jira keessan kennaafi abdura baadira. isa kanaaf egaa inshaallah nama itti galma gahu nama itti milkaahu nama itti muraada gahu nama immoo halkan kun
تنزل الملائكة هل كرب جدكنا نما اتملكاه نما موغرته هل كان كيسا رب جل هل كقبته تجمد ربنا هاقولو إيجا حياة الدنيا كان الرا وادن هنو إيجا كان آخرامو سندرانو يو وانغرته gurguddoot nu eeggata jechaadha guyyaa boriidha duniyaa kana gama kana as gortulleen jiraachuu dandeessa gama kana gortulleen jiraachuu dandeessa biyyi kee yoo sittammaate biyya namaallee dhaqxee jiraachuu dandeessa biyyi namaa yoo sittammaate biyya kee illee galtee jiraachuu dandeessa safarri kee yoo sitti hammaate safara biraa gorteelleen hayaata duniyaa kana nannaanneessitee to'attee ilaaluu ni dandeessa garuu aakhiraan akkasii miti جند أبدي خناف رب وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى خناف ربي جل جلاله جند بودا سنتو تعالى وربي برتي خناف إن شاء الله نما قاف قالوا لين دنيا كان الرا خاتمة كينيا ربنا فتلجو nama galtee soommana kanaan sababa soommana kanaatiin baaburrayyaan seenu rabbinu haa godhu nama gartee olla nabii keenya qobatu rabbinu haa godhu namallee gartee hawdii sanirraa nama gartee hawdii rasuulallee dhugu anaafsillee rabbiin haa taayisu li'annahu ahlaa min alcasali wa abyadu min allabani jedhan gidee himanu hawdiin kun egaa gartee dhugaatiin suni dammarra gartee mi'aawa aannan caalammoo addaataa jedhanii egaa insha Allah rabbiin nama kana marasaatuyyuu argatu rabbiin haa godhu anhaara jannata qusuura jannata keessaa xuuralayni jannata keessaa anaafsis rabbiin nu haa waffaqu siin jedha egaa kanatti aansine guyyaan arraadhaadha halkan arraa kuni halkan 25ti halkan gartee isa keessa laylatul qadriin khajeelamu allahumma innaka afuwwun kariimun tuhibbul afwa fa'fu anna birahmatika ya adiidu ya ghaffar rabbiini dilii keenya irranuu fadabru aishaani radiyallahu anha wa ardaaha rasuula rabbii gaafatte صلى الله عليه وسلم يا إرجم ربي الآيتين إن علمت يونا بك أي ليلة ليلة القدر يون نفسي كي يتنتلقها من هل كان ليلة القدر جتشو هل كان قرتي كبجاك أو جتشو يوم بك ماذا أقول مال جتشو مالا جدا جنان رسول الله وانجدين قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني جديا يا ربي اللهم إنك عفو كريم إرنا ما دبرتا أتي أرجادا تحب العفو إرنا ما دبروني جالتا نما بيسوني جالتا فاعف عني إرنا دبر جديني جدين نتسقال كان أراكنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني جنيتي فاعف عنا جنيتي ربي كنيا كلنا إن شاء الله نما ربي نمو للي إسال لي ردبري يا دام مراد إسال لي في جد ربي هند كنيا حقولو أبولوان كنيا في هريوتا كنيا ورين نبرامو غندا كراسنت غدانا نجرن لين ربي إجا رحمتاتين جرها إلالو هل كان الراكنمو رحمته ربي جرا حقولو من جرا منزل جرا كان جنة كيسا سن اللي ربين أجر سيسي في ور حياة برزخ كيس جرن حياة برزخين كيس جرو جري أما دوب جرو جتولا ربيني جرا اللي رحمته قدو عين الرحمن آن اللي ور دنيا كان الرالي دبره ربين جرا فريسو نمو ور دنيا كان الرجرو نما خيري للغته وانغاري چراقته بول فول ربي اتين اقبت ربين وحاغدو نسين جدا عمري كينيا كيس ربين بركه هاغدو سنبي كينيا نو فديسو اغا ان شاء الله خيري هل كان ارا كان خيري هل كان بركه قبدو كان انا في السيفس ربيني نو وفقو
sharri immoo isa keessa gadi buutu fiihaa yufraqu kullu amrin jedhanii halkan kana keessa gaa wanni marti adda kan baafamu halkan laylatul qadrii kana keessa egaa insha Allah halkan kana keessa namatti milkaa'ee waan gaarii argatee gammadee jedhu anas isinis rabbiin keenya nu haa godhun isiniin jedha egaa hundi keessanuu rabbi keessan kadhachuudhaan halkan kun akka isin jalan tarre na jalas akkan tarre qalbii keessan keessa rabbitti deebitanii akka rabbi isin milkeessu akka rabbi mustaqbala keessan tolchu akka rabbi gartee mustaqbala ilmaan keessan illee isinii tolchu rabbiin kadhachuun barbaachisaadha insha Allah rabbiin waa waffaqu nama laylatul qadrii waffaqame rabbiin haa godhu nama gartee laylatul qadrii waffaqame rabbiin haa godhu halkan sana yoo waffaqamne jenne waa maraahu waffaqamne irraa namni gartee halkan laylatul qadrii muwaafaqaa qabu egaa insha Allah khayrii waa hunda argatee jira ibaada umurii isaatiin geenyallee argatee jannata rabbiillee argatee jira jechuudha egaa insha Allah rabbiin nama halkan kanallee qaqqabatu rabbiin hunda keenya haa godhun isiniin jedha barakallahu fiikum bakka jirrutti immoo du'aa walii haa goonuu isiniin jedha وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته